Sinarrabahu bineensi bineensuma tokkolleen waan namu nyaatamuun kiyyaadhu teessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutu firraa dha'u. Warri dhuftan bagana gaannuftanii ilmaan Oromoo mee sheer godhaatii haala amma jiru kana haala jajjarsiisaa biyya keenya keessa jiru kana walii hirra maal akka deemaa jiru ilaalla. Warri dhuftan bagana gaannuftanii Adama Haroo kana nan jaalladha. Warri dhuftanii sheer gogaa baga dhuftanii galata guddaa qabdu. Har'a gaa waan haaraadha qabannee achi as baane waan nama gammachiisu, waan abdii namaa kennu, waan abdii namatti horu, waan egeree Oromoo kanatti ija godhu. Egeree Oromootti waan ija godhu, waan qabatamaa ta'e dhanachi as ba'aa jirra. Kanammoo Rabbi nagaratu jenna. Agitu, thank you, sheeri godhi. Har'a guyyaa gaariidha. Kanuma afachi as baane baga nagaan dhuftee warri dhuftanii gaa kanaa gaa mee haala biyyi keenya keessa jiruuf haala nuyi itti jiru Oromoon maalitti jira, haalli kun maal, biyyi kun eessa keessa jira isa jedhu isa odeessinaa. Akkasiin firoota keessanii affeertanii dubbii kanatti ibsitanii abdii guddaan qaba. Adama Haroo kana nan jaalladha. Mana hidhaatti dhaggeeffataa ture. Baay'een jaalladha. Yeroo rakkoo keessatti hin dabarre. Kanaaf ani Adama Haroo jaalladha. Ijoolleen keenya nu boonsite har'a. Nu boonsite. Galata guddaa qabdu yaalmaan Oromoo warri dhuftanii galatooma. Baga gammaddanii baga gammannee isin jedheeni jalqabuu barbaada. Har'a wanti nuyi dhageenye wanta egeree Oromoo wanta hawwaa turree, waan abdataa turree, waan fuula keenya duratti ilaalaa turree kun ta'uutu irra jira. Kun ta'uutu irra jira. Akkas ta'uu qaba waan jennaa turree, waan fagootti ilaalaa turree. Waan kunoo jennu kunoo jennee baay'een gammadee jechuukooti. Kun immoo yaaddoo guddaa kan nutti ta'ee ture. Wabooni bakka garaa garaatti faca'ee seentiraal koomaandii tokko qabaa laata. Hooggana qabaa laata. Hooggana adda bilisummaa Oromoo, hooggana abaa'oo hoogganu qabaa laata.
goblaa poolitikaa baafataa laata? Ofiisaan of gaggeessaa laata? Yaaddoo kana hundumaa kan nama hundumaa ture. Dhugaa dubbachuudhaaf. Ani waggaa 4 waggaa 5 kanin dubbataa ture hooggana of keessaa baasaa. Waboonsi abaawonsi waboonsi abaawonsi jechaan viidiyoo kun hundumaa irratti iyyaa ture. Kun egaa tarkaanfii tokko gara fuulduraatti jechuudha. Har'a Oromooni kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa kan inni itti amane wal'aansoo hidhannoo malee eessayyuu hin geenyu eega jedhee murteeffatee booddee karaa walakkaa dhaabbatee ilaala. Yeroo warri nagaa jettu dibbee rukuttu galagalee ilaala. Yeroo ijoolleen lafaa dhufaaftu dhufanii laata jedha. Waan qindaa'ee ana jala deemaa nuyi kunoo hoogganni waan hin jedhamne. Har'a garuu ijoolleen keenya gadi baatee kunootti nutu sin hooggana. Abaa'oonis nuyi waboonis nuyi kunootti hoogganni keenya abalu marroodhaa fi gammachuu af warra ta'an nuyi jedhanii gadi ba'an. Har'a kuni tarkaanfii seenaa qabu seenaa keessatti jalqabaaf hoogganni jalqabaafitu eega baaroonfaa darbanii eega nadhiinfaa darbanii jalqabaaf laga dhaqee abaa'oon lagatti gale. Kunoo lagaa hoogganatu waraanni isaas siyaasaan isaas achuma jira gaa. Kunoo har'a kunootti kana dhageenya jechuudha. Kanaaf baga gammaddanii jedha. Kan biraan baga gammaddan kan hin jedhu nuyi yeroo negotiationitti dhiyaattu yeroo hundumaa harka duwwaa hin dhiyaatin inni nuyi jennee iyyinu kana. Har'a gabatee negotiationitti nama qawwee qabatee dhiyaatutu achi as ba'e. Adagaa qawwee qabatee nama achi ba'utu achi as ba'e. Dhaamsa keenya yoo barbaannu waan barbaannu karaa isaanii dhaammannaa jechuudha. Oromiyaadhaaf kana barbaannu. Afran Qalloo keessatti kun ta'uutu irrara. Sakkoo Mindoo keessatti kun ta'uutu irrara. Booranaaf Gujii keessatti kun ta'uutu irrara. Tuulama keessatti kan ta'uutu irrara. Macca keessatti kun ta'uutu irra jira waan jennu walii galteedhaan ilaa kunoo kana nu godha. Kunoo kana barbaannanne sagalee tokkoon itti dabarsinaa jechuudha. Hamma dandeenya hamaa gufuu hundumaa irraa faccifnaa jechuudha. Kunis immoo gammachuu tokko. Yeroo darbee ijoolleen keenya dhufanii Finfinnee haseenan. Osoo wayyaaneen hin seeniin dura utuu TPLF hin seeniin dura haseenan. Danda'amnaan isaan seenuun isaanii nafu. Hin seenu. Haseenan. Garuu ijoolleen keenya duukaa seenuu qabu. Ijoolleen keenya dafanii iddoo qabachuu qabu. Kanan dubbataa ture. Har'a kunoo bifa qindaa'aa ta'een ijoolleen keenya kunoo qophaa'aniiru. Amma gaafa Finfinneen seenuun dhufamu ijoolleen kunis duukaa seenaniitu anis qawween qabaa atis qawwee qabdaa kunoo amma gaa keenyaa soofnaadha. Nama qawwee qabu wajjin isa qawwee qabu taasa'a. Nama qawwee qabu wajjin harka duwwaa haasofnee hamma ammaatti adagaa agarre. Hamma ammaatti kooziin keenya biyyoo kan inni nyaateefi isa qawwee qabu isa irree qabu isa biyya qabatee wajjin teenyeetu kadhanna. Yoo tina diddee laga lixaa jechuun dandeenyu qawwee harkaan qabu. Isa duwwaa miti. Isa lagan teenye isa Sudaanii keessa taa'ee remote controliidhaanii waraanan hooggana jedhee waggaa 15 laga keessatti achi keessatti ijoollee joorsaa ture. Yeroo dhufu harka duwwaa dhufe. Namatti rarra'ee dhufe. Kana booddee wayyaaniin dhiittee ariite. Maaliif hin qabu kwa hin qophoofne. Ilmaan Oromoo qophaa'ina nu barbaachisa bara. Qophaa'utu nurra ture hin qophoofne. Yeroo hundumaa yeroo
gabatee negotiationii itti dhiyaannu harka duwwaadha dhiyaannu. Harka duwwaa yeroo hundumaa. Har'a garuu qawwee qabannee dhiyaannaa jechuudha. Afrikaatu qawweedhaan haasa'a bara. Third worldiin qawweedhaan haasa'a. Namni jaalalaan haasa'u hin jiru. Nagaadhaan tarkaanfannaa nagaa. Kunoo Amaarri isinitti agarsiifte. Ani si'a meeqa kan hin dubbachaa ture. Amaarri inumayyuu kan bilisa nu baasu Amaaraan jedhe. Maaliif akka jettaa jedhe gurbaan tokko? Maaliif akka jettaa jedhe? Maaliif jedhe? Yeroo Amaaraa wajjin hojjennattee miilla kee miilla isaa dhungachuuf gadi xiyyeetu funyaan kee keessa si dhiittiin jedhe. Funyaan keessa nama dhiitti Amaarri. Kanaaf booree namatti gooti. Dhuftee haadha manaa keessa jalatti gudeetti. Dhuftee maatii keessa jalatti ajjeefti. Haadha keessa jalatti gudeetti. Yeroo kana garaa kutattee loltaa jechuudha. Yeroo kana walabuumtaa jechuudha. Jara kanaa wajjin jiraachuun hin danda'amu. Walabummaa qofa kan nu baasu kan nu jennuuf kanaaf ture. Har'a Tigraay keessatti, Wallagga keessatti, Gujii keessatti, Shawaa Kaabaa keessatti kan isaan hojjetan waan gurra namaatiin dhaga'u nama jibbisiisu hojjetu. Jirana uummata bineensa kanaa wajjin jiraataa turreedha jechuutti kaane ilmaan Oromoo. Kanaaf qawween nu barbaachise. Kanaaf egaa ijoolleen keenya bifa faca'ee ture kana qindeessanii hooggana tokko jalatti hiriiranii achi as ba'an. Egaa maal gochuu dandeenya nu? Maal gumaachuu dandeenya? Hundumti keenya tokkoon keenya of gaafadhu. Inni laga dhaqee loluu danda'u laga dhaqee jooyinii gochuu. Inni hin dandeenye immoo hamma danda'e karaa alaa dippiloomaasiidhaan haa ta'uu, maaluudhaan haa ta'uu, maallaqaan haa ta'uu gargaaru. Ijoolleen karaa isaanii lubbuu keenya laannaa jedhanii achi as ba'anii kunoo maqaa isaanii labsan. Kun salphaa isinitti fakkaatin. Is a breakthrough inni jedhan isa kana. Kanaafi waboon kana booddee akka Nasarallaa, akka Haniyyaa, akka warra biyya isaaniitiif lolee basaasa of keessaa ciree fixee basaasa achi keessatti nam'ee jiru akka inni ciru gargaara. Basaasa kana akka inni of keessaa balleessu. Warra isaan keessa dhokatee deemu kana dura of keessaa ciraa deemuutu irra jiru. Hojii akkasii hojii baay'eetu nuuf nu fuuldura. Kana irraa faccisuun nurra jira. Arraba isa alaa kana itti darbatamu. Oo isaan kana godhan abalu kana godhan isa kana hundumaa irraa faccisuu danda'u. Kana gaanni nuyi barbaanne yeroo wallol yeroo tokko yeroo diinni akkasittiin nutti dhufu dafnee wal geenye diina keenya ofirraa faccisnaa jechuudha. Kanaaf egaa har'a yeroo itti barbaachisaa ta'etti yeroo itti baay'ee cimaa ta'ettitu waboon achi as ba'e. TDF'n biyya seenaa jira. Hin hafaan jiru kun. Inimayyuu dafanii seenanii isaaniin egaa nu agarsiisaa. Lafatti tireenii gootan, OPDO lafa dhossitan, dokumentii isaanii, birookiraasii isaanii, mana hidhaa isaanii, maallaqa isaanii, kiraayimii isaan hojjetan, yakka isaan uummata keenya nu agarsiisaa jennaan. Kun dirqama isaaniiti. Kana hojjechuu dhufu. Kan akka isaan nu hojjetan kokkee isaaniirra dhaabanna gaafa sana. Kokkee isaaniirra dhaabanneetu warra ijoollee keenya fixaa ture. Isaan keessas waan jiru taanaan isaanis immoo itti gaafatamu kanatti. Ilma Oromoo tokko namni ajjeesee manatti galuu hin danda'u. Dhiigi Oromoo dhiiga saree miti. Damakkalti. Akkas miti dhiigni Oromoo. Hundumtuu hisaaba kana walirraa buufachuu qaba. Kanaaf galuun irra jira. Kanaaf nu barbaachisu isaan. Isaan duwwaan nu barbaadamini. Nus isaan barbaada. Ijoolleen tokkotu jiru poolitikaan kan hin galleef. Galuun irra jiru. Attam goota Amaaraaf dhiiftaa. Amaarri humna hamma kana wayyaane akkasitti hidhate dura kan dhaabate har'a Oromootti utuu galagalee maal gochuu danda'a? Ijoolleen kun reefuu lafaa ka'aniitu reefuu hooggana filatanii reefuudha kan isaan jalqabaa jiran. Amma
humnaan gara fuulduraatti fiiguu danda'u ijoolleen kun nadha isaanii irraa hiikkateera. Inni wal xaxaa ture. Har'a kana gochuun isaanii isaaniif hin qopheessa akka isaan dhaqanii bakka qabatan. Kana gargaaruu moo wayyaaneen nu fidii maaloodhaa maal kuni poolitikaa moo wallaadha ilmaan Oromoo isiniif agalu. Jirri dhufaa jiru advaanteejii itti fudhanna. Isaanoo dhufaa jiru isaanoo hamaan jirani isaanoo ariyaa dhufu amma Geetaachoon akka gaariitti lafa kaa'e. Akka dhufanii meera bar nama galeef agalu malee. Isaanoo dhufaa jiru maaliif dabnee dhannee mangistii raafame kana dabnee iddoo gaggaariillee qabannee yoo negoosheeshin barbaachisaa negoosheetii godha. Yoo kanaa gadi immoo isaaniin inumayyuu as keessa jiraachuu intirestiiyyuu qaban. Akkama dhageenyu. Soosa kamittuu nu wayya. Kana haasa'a kana xiinxalaa ta'aati. Kan biraan warri abjootan immoo dhaabaa. Warri mootummaa dhaabbannee biyyatti gallee Amaaraa wajjin hojjennee Itoophiyaa maal jedhu maaluu warra kana completely trashatti gashaa. Hin dhumate gaa waboodha kan disaayidii godhamu. Sagarboolessaa mincooleessaa maaluu hin jiru wanna kana booddee. Kuteen hundumti keessan humna keessan walitti qabadhaati. Wabootti deebi'a waboo sappoortii godha. Kana kan nu baasu ilmaan Oromoo. Nuyi si'a baay'ee illi kisadhani santiinii sana waanii sanatu ofiin qabanna iigootu nu qaba. Hamman jirre udaanni jirmaadhaan. Iigoo kanatu akkatti nu xaxee nu qaba. Of gadhiisuudha. Of gadhiisanii kun hin taane kan ammoo yaalla jechuu danda'u qaba. Kanaafi namni dhuguma walabummaa Oromiyaatti amanu namni qawweetti amanu ijoollee kunoo hin lollattee lubbuu ishee laattee isin hoogganne jette kana jala hiriiree hojjechuu qabaa jechuudha. Kana kan biraan haala amma biyya keessa jiru ilaala ilmaan Oromoo. Itoophiyaa waan jedhamu dhumate. Itoophiyaan eessa jira beektu? Itoophiyaa lafa ni jiru isin timu. Itoophiyaan lafa ni jiru sammuu eliitii Amaaraa keessa jira. Itoophiyaa maal fakkaattu jira? Itoophiyaan lummuttii sana jira. Itoophiyaa Amaarri gaararratti ol baatee geerartu jira. Itoophiyaa afaan Amaaraa ittiin dubbatan. Itoophiyaa mana hidhaa dachaaftee akka garbaatti karaarra nu ooftu. Sanatu sammuu isaanii keessa jira. Mataa eliitii Amaaraa keessa. Mataa nafxanyootaa keessa jira. Isaan duwwaa miti. Mataa Oromoo isa garboomee keessa jira. Mataa goobanootaa keessa jira. Sammuu warra achi dhaqanii firifaarii nyaatanii kana keessa hin abjootu ta'anii dimookiraasiidhaan Itoophiyaa irratti yeroo pirezidentii ta'an fa'aa abjootu. Itoophiyaan isaanii burkutooftee jalaa dhumteetti. Hin jiru Itoophiyaan. Baabbaa hin dhumate waa'een Itoophiyaadha. Itoophiyaa waan jedhamu gurra keenyaan nu dhaga'uun barbaadnu. Akkuma Central Africa, East Africa Confederacy yoodhuma walitti dhufneeyyuu jiraachuun nu barbaachisa ta'e. Republic of Oromiyaa ijaarranne warra kan biraa wajjin confederationiidhaan jiraannu yoo jenne maqaa Itoophiyaa jedhamu gatameetu East African Confederacy jennee jiraachuu dandeenya. East African Confederation jennee jiraachuu dandeenya. Sumaalee, Sudaaniinis daballee yoo barbaanne. Ani garuu filannoon koo Republic of Oromiyaa kophaatti ijaarranne isa booddee uummata keenya kan murteessu. Akkuma Tigiroonni jechaa jiran yeroo lollee finnu uummati keenya hin murteessaa jedhan. Uummati Oromoo guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko iccitii dudda isaa duuba jiru dhaga'ee sin beeku keessattis qooda fudhatee hin beeku. Uummati Oromoo jaamaa duudaa ta'eetu oofamaa ture. Har'a ijoollee isaatiin mirga isaa hiree isaa murteeffachuutti adeemaa jechuudha. Referendamitti adeemuuf irra jira jechuudha. Kanatti xiyyeeffachuu irra waboon jechuudha. Kanaafi kana keessa jira jechuudha ilmaan Oromoo. Har'a haala biyya sana keessa jiranii mee xiqqoo shan isinii tuttuqa. Hundumtuu Itoophiyaan gargar yaa'e yeroo jedhu qimaatti biyya koon barbaadaa jedhee ka'ee kunoo lola dhukkee irraa kaasaa jira Amaararra. Misiraachoo. Agaaw ijoolleen Agaaw kifila xoorii lama organizii godhan.
walloo noorzi walloodhaaf noorzi gondariin completely harka isaanii jalatti geessachuudhaaf agaawus kute Affaar kunoo mataa koon danda'a jedhee bada addanaatti hin jedhe ilmaan Oromoo. Gambeelli kunoo ma'asalaam jedhe. Benishaangul kunoo kute ilmaan Oromoo. Hundumtuu kan mataa isaatii barbaada. Itoophiyaan sun goobana Oromoo duwwaa keessatti hafe. Maal isinitti dhaga'ame ilmaan Oromoo? Itoophiyaan kute Itoophiyaan waan jedhamu hin jiru bara. Amma Oromiyaa kan jedhamu duwwaa irratti fookasii gochuu qabna. Warri achi mootummaa dhaabbannee wajjin lammiilee waan jedhamu hin jiru lammata dhumate. Hundumtuu mataa isaatti deebi'a. Bloodline hiddaan dhiigaan mana ijaarrata amma kana booddee. Hundi kun jireenya mataa isaanii barbaadu. Hundi kun immoo wayyaaniidha wajjin hojjetu. Hundumtuu inni kaan federeeshinii durii barbaadnadha. Inni kaan wayyaaniin konfedereesiidha yoo danda'ame kan isheen jechaa jirtu. Warri kan biraan immoo takkaayyuu hin barbaadnu jechaa jira. Oromoonis immoo filannoo mataa isaatii godhachuu qaba jechuudha. Filannoon koo walabummaadha. Isa kana eegan jedhee booddee dhumarratti waa tokko jechuun barbaada. Haalli jirugaa Itoophiyaan sun diigamee hundumtuu mataa isaatiin jabaachuudha. Malee waan Itoophiyaa sana walitti fidu waa takka iyyuu hin jiru kana booddee. Hin jiru takka dhumate. Kana beekuu qabna. Amma gaa nuyi gara fuulduraatti nama barate intellectually barate nama articulate ta'e nama addunyaa duratti koozii kana articulate gochuu danda'u nama hin sodaanne nama haasa'uu danda'u warra akkasii walitti sassaabbachuu danda'u nurra jiran maan Oromoo. Amma waa'ee gurbaa tokko meeshaan isin godha. Anillee dubbachuu iyyuu barbaadu garuu meeshaan gochuutu narra jira. Maaliif intarneetii irra fiiga? Waa'ee Tsaggaayee Raarsaa haasa'uun barbaada ilmaan Oromoo. Tsaggaayee Raarsaa jalqaba yeroo inni balleessaa godhe anatu gadi bahee isa qeeqe. Yeroo inni giruuppii tokko wajjin gadi bahee wal'aansoo keenya fixneerra yeroo inni jedhe anatu qeeqe. Garuu waan isin dinqu aktivistii Oromoo haa ta'u, hoggana Oromoo haa ta'u, namni for the first time gadi ba'ee balleessaan godhee jedhe gurbaa kanan argee. Balleessaan godhee tokko qabadda. Lammata'oo gurbaan kun ilma Shawaa Finfinnee keessatti dhalatee nama guddate. Nama abbaansaa harka qabee Finfinnee keessa agarsiise. Osoo afaan Amaaraa haasa'uun irra jiru nama afaan Oromoo afaan abbaa kootii akka gaariitti barate. Nama Oromummaa isaatiif lole. Namni Amaarri kumaatamaan irratti duultee haadha manaasaa manaa ariitee hadagaa meeqa irraan geesse. Ilmaan Oromoo. Nama har'a wayyaaneen miliyooniidhaan utuu nan qaxarama jedhe miliyooniidhaan nama isheen qaxarattu. Nama Abii maallaqa itti ergee hin fudhadhu jedhee nama dide. Nama akka gaariitti koozii Oromoo artikuleetii gochuu danda'u. Looyerii nama akka gaariitti looyerii beekamaa. Nama koozii keenya nyaatee fixe. Nama achi as deebi'ee of qeeqee saba isaatiif hojjechuu barbaadu. Nama intellectually akkasii Amaarri hawwitu nyaachuu barbaadu. Tigreen fudhachuu barbaadu. Raari'uu barbaadu. Ilmaan Oromoo. Gaa hin balleessuu danda'a. Hin balleessine hin jedhu. Garuu nama har'a of qeeqee achi as deebi'ee Oromoodhaaf waa gochuudhaaf tattaaffii godhu. Nama afaan nafxanyaa qabsiise. Nama Tigiroonni illee gadi ba'anii Tigiroonni maal jedhan? Tsaggaayee Araarsaa
Nu caalaadhatu keezii keenya pireezentii godhee nama jedhanii. Nama akkasii tokko irrattitu walgeenyii irratti duula. Maaloo dhiisaa jiran. Mee haa gorfannu, mee haa sossobannu. Mee of harkaa baannee kaampii diinaatti hin gashinu. Waan akkasii kan immediately dhaabuu danda'u nurra jira. Wal gorfachuu danda'u nurra jira. Mirga isaas immoo ilaalu. Namni kuni mirga qaba bara Oromoodhaaf. Oromoodha bara gurbaan kun. Mirga qaba waan barbaade jechuudhaaf. Murni tokko jibbeedhaaf Oromoo hundumtuu jibbuun irra hin jiru. Kanaafi nama waa bu'aa buusuu danda'u tokko dhiibnee jibbinee irratti duullee diina biratti geessine harka duwwaa taa'u nurra jira moo nama kana gorfannee sossobannee ofitti deebifnee akka inni hojii hojjetu akka inni waboo wajjin hojjetu akka inni jabaatu gochuutu nuuf salphaadha. Wallaalumni kun nu ga'a yaalmaan Oromoo. Wallaalumni nu ga'a. Abshaalummaa qabaan. Yilmaa dheeressaa dur baay'ee jiineesii wanta ta'eef yeroon Amaara akkasitti arrabsu. Yeroon jaazmaacha isaanii federaalii isaanii ministeera isaanii akkasittiin arrabsu Haayile Sillaaseen waameetu sossobata. Iskiilii isaa beeka. Iskiilii isaa beeka. Dandeettii isaa poteenshaalii isaa beeka. Atoo Yilmaa jedhanii hundi isaanii lafaa ka'uuf turan. Dargiin Baaroo ajjeesuuf utuu barbaadaniitu atoo Baaroo jedhanii lafaa ka'aniitu iskiilii isaa barbaadanii hawwanii qabataniitu yeroo sana wajjin hojjetaa turan. Amaarri akkatti nama qabu beeka ilmaan Oromoo. Nuyi isuma nu keessaa biqileellee xobbeetti cabsuu barbaanna. Xobbeetti cabsuu barbaanna ilmaan Oromoo. Hin gorfannu ilmaan Oromoo. Ittiin himannu dhiisi gurbaa. Kana jechuun kee likkii miti. Akkas jedhii dhiyeeffadhu. Yoo kana jette kana ta'a. Abalutu itti miidhama, abalutu itti gadda jechuun dandeenyu. Maaliifitu ija ishee qabnu kanatti quba dhoofnee mutaatti keenya of keessaa baasuu barbaanna. Ilmaan Oromoo. Gurbaan kun poteenshaalii guddaa qaba. An baay'ee haasa'uun barbaadu. Duula kan ammaa kaafnee kompiliitilii dhaabuu qabna. Kanan isiniin jechuu barbaade har'aa. Waboon hin jabaataa. Republic of Oromiyaan hin ijaarama. Hundi keenya dhaaba ta'uu, dhuunfaadhaan ta'uu, deeggarsa keenya agarsiisu tura. Republic of Oromiyaa hin ijaarranna. Oromiyaan hin dhaabatti. Alaabaan ishee gaara irratti baati. Jaadhannes, jibbines, ija nafxanyaa, ija goobanootaa durattitu Oromiyaan walaba taati. Biyya walaba ijaarranna. Kun immoo waan hafuuti. Nus nafxanyaa wajjin jiraachuun barbaadnu, nafxanyaanis nu wajjin jiraachuun barbaadnu. Yoo nu garboomsite malee nu wajjin hin jiraattu, nummoo garboomnee jiraachuun barbaadnu. Waan differensii contradictionii hammana ga'u kana walitti araarsuun hin danda'amu. Warri garboomeen jiraadha jedhee dhaqee garboomu maal manziitti galee dhaqee qotuufii danda'a, Gojaam Gondoritti galee ashkara ta'uufii danda'a. Rakkina hin qabu mirga isaati. Garuu Noowey Oromiyaa irratti miti. Kanaaf jabaadhaa himmoodhaa waboo keenya jabeeffannu hooggana haaraa kana jala hiriirri hundi keenya gargaaru. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Galatoomaa baay'een isin jaalladha.